Egaan kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube bakkuma jirtanitti har'as qophii torbanii qabannee deebineeti jirra. Warra torbaanii rabbiin godhee kunoo walitti deebineeti jirra. Har'as akkuma beekamu sagantaa iftahuu jiru bakka torbaan itti eegalleerraa eegalleetiin oofnaa. Hundeen bu'uura iftahuu eessarraa eegala jennee torban waan takka irratti dubbanneeti turre. Eegaan har'as hundeen bu'uura iftahuu eessarraa eegala kan jiru bakkuma irraa eegallee qabnee gara fuulduraatti achi butaa gamanumaan chaanaala keenya gadaa YouTube kemal sadik subscribe like share godhuu hin dagatinaa jechaa gara bu'uura hundee iftahuutti achi tarkaanfannaa. Bu'uurri hundee iftahuu eenyufaadha yookaan eessarraa eegala jettanii yookaan nagaafattan taatee bu'uurri hundee iftahuudhaan aadaa ofiitiin boonuu afaan ifiitiin boonuu kan ormaan leellisuu dhiifne keenya yoo leellifne ormi nuuf gaabba malee nuun gaabbisiisu. Kana kan haalu yoo jiraate chaanaala kiyya koomentii jalatti kana haallee jirra sirrii miti yookaan jettan taate subscribe like share godhaa ni cinaa dhaabbadhaa yaada mormiitis ta'e yaada deeggarsaa yoo qabaatan akka gama kiyyaanaan geessan gamanumaan isin afeereetiin jira. Akkaataan uffannaa keenyaa, akkaataan nyaata keenyaa, akkaataan rifeensa tolfannaa keenyaa, akkaataan luqota naannoo keenyaa hundinuu akka wal dhabuun naannoo jiru irratti afaan keenyaan uffata keenyaan waan qabnu akkaataa haala jiruutii fi jireenya keenyaatiin wal qabatee hiree qabnu lafa teenya irratti uummata keenyaan murree murteeffatuudhaaf maatuun nu barbaachisaa kan jedhus asuma keessatti akka daawwitii fuulleettiin of laaluun waan nama rakkisu miti. Akkumaan ibsuudhaaf yaadetti wantoota ofiif qabnu kana yoonii fi ittiin boonne yoonii fi kan ittiin boonnu taate ormi nuuf gaabbee hiree teenya akkaataa haala jiruutii fi jireenya keenyaa irra dhaabbannee murree murteeffatuuf waan nu rakkisu tokkollee hin qabnu. Egaan kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube bakkuma jirtanitti yaadaanis ta'ee gochaan nu cinaa dhaabbadhaa jecha ammas irra deebi'uudhaan chaanaala keenya subscribe like share godhuu hin dagatinaa jecha. Mee duuba keenyas haa qorannu, of cinaa keenyas haa mil'annu, if dura keenyas haa daawwannu. Duuba keenya haa mil'annu jechuun wantiin duuba keenya haa qorannu jechuun seenaa keenya mee haa garagalchinu jechuudha. Seenaatu barreeffamatti dogoggore moo seenaa isaatu seenaa dogoggoraan as baasee waan jedhus irratti ni dubbanna. Arraafi irratti dubbannu baannes fuula duraaf irratti dubbachuun keenya hin oolu. Ibcina haa mil'annu gaafa jennu amma hoo akka hangam takka bayyananne yookaan hammam takka dubbiin nuuf galte kan jedhu jechuu kooti. Of dura haa daawwannu jechuun garuu fuulleen nu dura jirtu hammam takka ifni yookaanuu hammam takka abdiin jira waan jedhu irra jechuu kooti. Abdiin fuula dura qabnu yoonii fi of taane qofa akka ta'e garuu kun waan nama haalchisu miti. Of ta'uu yooniin hin jiru ofii keenyaan of fakkaachuu orma fakkaachuu yooniif dhiifne ormi garuu nu fakkaachuudhaaf yaalam. Sabni xinnoon nu geenye sabni wooma maraanuu hedduminaanis ta'e qabeenyaan beekumsaan wooma takkallee nutti hin dhaloofne ofii isaaniitiif of ta'anii hiree isaanii maaliif murteeffatan jennee yooniif laalle. Saboonni kun
ofiif of ta'anii nu fakkaachuu dhiisanii ofii isaanii tiif of fakkaatan afaan isaanii dursanii afaan biraa itti aansan aadaa isaanii dursanii aadaa biraa itti aansan kana jechuun koo booroon tan abbaatii yookaanuu booroon abbumaatutu mirga itti aana qallatullee waan jedhamu makmaaksa Oromoo keessatti yoo dhageessan san jechuu kootiin warreen oftaan of duuba yoo mil'anne mee mil'achuu if duuba qorachuu guyyannu keessaa tokko haa haafnu warreen ofii isaaniitiif of ta'anii lammii isaanii yookaan saba isaaniitiif of ta'aa jiranii akkaataa itti of ta'an hunda malaa fi turan keessaa kan amma lubbuudhaan hin jirre hamma tokko hamma dandeenyu maqaa isaanii haa haafnu. Fakkeenyaaf qabsaa'aan mirga dhala namaatii fi jaalatamaa sabaaf sablammoota ummatoota isaa bira dabaree sadarkaa idilee Afrikaatti beekamaa ta'e barsiisaa Mister Mandeellaan gaafa koleeggaltoota warra addiitiin biyyi isaa saamamtee inni waggaa 27 mana hidhaa keessa turuu sanitti eegacha keessaa ba'ee akkaataa itti biyya isaa dhuunfatu dhufee mala gaafatee Jeneraal Jeneraal Taaddasaa Birruu hidhamee osoo harka sirna yeroo sanii keessa jiru bakka jirutti uummata naannoo san jiru yookaan isa gaafachuudhaaf dhufuus ta'ee kan arge hundatti maal laamaa ture yookaan maal barsiisaa ture of ta'uu jecha jiru kanarra dhaabbatee yeroo tokko haadha qoraalee yookaan haadha maarree jaanii haadholii teenyaa hiyyeettii miilaan lafa deemtee magaalaa dhaqattu maqaa haadha dhiiraa jedhu dhiisanii maqaa haadha qoraanii yookaan haadha korbeessaa haadha harree haadha dibichaa yookaan haadha waan isiin gurguruudhaaf magaalaa baafatte irratti ilaalanii maquma saniin moggaasaniifiti yaamuu turani. Ati haadha dhiiraati malee haadha akkanaatii miti yookaan haadha dhiiraati malee haadha qoraanii miti haadha akkasiisan hin taatu of barii ati haadha gootaati ati haadha hayyuuti haadha arjaati jechuudhaan nu waame qoraan magaalaa gaafa fiddee bakka jirtutti gurguradhu malee qe'ee ormaa yookaan qe'ee warraa bitaa bittoota yeroo sirna sanii hin geessiniif jedhee gorsaa tureem. Eega kana teegaa Jeneraal Taaddasaa Birruun haala kanaan akkaataa itti of taanu eega saba keenya hamma danda'utti hamma beekutti gorsuu ture ammas kan biraa haa maqaa kaafnu. Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa sooressa beekamaa qabsaa'aa mirga dhala namaa kan ta'e Jaarraa Abbaa Gadaa osoo sideessee haatee mar'aa lamaa kan jaaniin Jarran qawwee fannifatee roorroo saba isaa garaan isaa dadhabee yeroo dheeraadhaaf saba isaatiif falmaa kan ture waggaa 5 hamma 10 gidduu of ta'aa isin qottuu miti qottuu jechuun kan lafa qotatu isin akkanaa miti isin sabni keessan Oromoodha isin Islaamaa miti isin qottuu miti jedhee kan saba isaa barsiisaa ture roorroo saba isaa garaan isaa fudhachuu dadhabee sooressa Jaarraa Abbaa Gadaatiin kana qofaa miti artistoonni hedduun of ta'aa jiranii aartii qabanitti fayyadamanii saba isaanii irratti labsii of ta'uu yoo hamma danda'anitti kan labsaa turan kanneen akka Mustafaa Harawwee kanneen akka Mustafaa Harawwee Usmayyoo Musaa Eebbisaa Addunyaa Hacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu hin turre egaa asirraa boqotee maaliif akka boqotees ni beekna ofii isaatiif of ta'ee yeroo abbaan tokko dubbachuu sodaatu san keessa dhaabbatee saba isaatiif qoma dhaatee lubbuu isaa saba isaatiif qaalii san dabarsee kan kenneef jaalala saba isaatiif goofatee basaastuudhaaf garuu shoora keessattuu ta'ee diinaaf diina ta'ee Hacaaluu Hundeessaa akkasitti mul'ate. Isa qofa osoo hin ta'in gootonni amma lubbuun jiranis kan harka diinaa jiranis ta'ee kan harka diinaatiin biyyee nyaatan hedduun basaastuu yookaan teessoo diina jalatti kan qabdu biratti
san biratti shora keessummaadhaan farrajamanii yoo himatamanis diina biratti garuu diinummaadhaan barbaadamanii kan turan saba isaaniitiif garuu gootummaadhaan hamma danda'anitti gootummaadhaan saba isaaniitiif hojjetanii lubbuu isaanii qaalii isaan dabarsanii kennanii jiran. Ammallee gootonni lubbuudhaan jiran keessaa kan harka diinaa jiranii fi kan gootummaa isaanii uummatuma isaaniitiif hamma danda'ametti karaa danda'ame hundaan hojjetaa fi jiran danuudhaan. Gootota lubbuun jiran kana garuu bakka lamatti hirree ilaaluun waan nama rakkisuu miti. Isaanis bakka lamatti hirree hoggaan ilaallennu gootonni lubbuun jiran kanneen mana hidhaatti ukkuramanii jiranii fi kanneen biyya ambaa keessatti gidirfamaa jiran jechuudhaan bakka lamatti hirree ilaaluu ni dandeenya. Eegaan kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube ammallee bakkuma jirtanitti salaamanii keenya isin haa ga'u jecha ammas irra deebi'uudhaan chaanaala keenya subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa jecha ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Eegaan sagantaa kana torbaanitti guyyaa takka mee isin biraan hageenyu jennee hamma dandeenyutti hojjechaa jirra. Isin immoo hamileen keessan nu barbaadanii eenyu ebeluun kun eenyu jettanii hogguu nu gartan dhageeffattanii waan kanarraa akka waa hubattanii ittiin barattanii waan dhageessan kana garuu dhaloota isinitti aanuu fi isin bira jiruuf akka dabarsitan abdii guddaadhaan qaba. Kana qofaa miti akka ittiin bashannantanii shaashaan baay'achaa irraa barattanis humaa shakkii takka hin qabu. Eegaan kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube akkuma waan takka kaasuudhaaf yaaletti gootonni lubbuudhaan jiranii fi kanneen lubbuudhaan duniyaa kanarraa boqotanii jiran hedduun utuu amantiidhaan wal hin qoodin osoo kutuudhaan wal hin qoodin diinni waan hojjetin hin qabu. Garuu hojiin isaa kun hin milkoofne. Akkamitti hin milkoofne yoo jette yoo danda'an warri qawwee of harkaa qabu lubbuu namaatti baasan malee qabsoo kararraa meessuu hin danda'an. Kun yoomillee shakkii takka hin qabu. Qabsaa'atuu qofa malee qabsoon kararraa kufuu yookaan dabuu hin dandeessu. Seenessaatu seenaa dabsa malee seenaan dhugaarraa hin dabdu. Abbaa barreessii yookaan abbaa seenessutu dabsa malee dhugaan dhuguma. Dhugaan na harkaa jettee ol hin hixattu. Kana baruudha qabdan. Dhugaan tulluudhaan. Tulluun bosona feete keessa yoo jiraattes hammamillee yoo fageenya irratti argamtes na harkaa utuu hin jenne fageenya irraayis ta'ee bakkuma jirtutti ofiif mul'atti waan ta'eef dhugaa jechuun akka tulluutti. Somni garuu akka hoomacha bahaarim waan guddaa fakkaataa yoo harkaan qabde hin qabamu. Yaa lammii koo yaa saba hammamillee yoo turte dhugaan dhuguma waan ta'eef dhugaan gubbaa aanuun waan hin hafne. Kaleessaas goonni saba isaatiif gootonni hedduun wareegamanii turan. Har'as wareegamuudhaaf ilkaan diinaa keessa kan jiran tokko lamaa miti kumaatamaan lakkaa'amam. Borus ni wareegamam hamma maal ta'utti hamma hiree isaa sabni isaa biyya isaa irratti uummata isaatiin aadaa isaatiin afaan isaatiin eenyummaa isaatiin murteeffatutti itti fufti. Eenyu ishiin qabsoon. Jabaadhaa. Eegaan kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube ammas irra deebi'uudhaan chaanaala keenya subscribe, like, share godhaa jecha sagantaan qophiif ta'u torbaanitti guyyaa takka hamma dandeenyutti isiniif dhiyeessinaa. Isin immoo nu cinaa dhaabbadhaa jechuun ammas afeerraa keenya. Egaa kanatti egaa of ta'uu keessaa maaltu madda waan jawummoo torbaan qabanneeti gama keessan dhufna. Har'a immoo xiqqoo irraa xuunneeti bira humna torbaan bal'inaan irra dubbannaa. Ammallee sagantaan keenyaan dhumne xiqqoo itti fufaam. Of ta'uu keessaa gootummaatu madda, hayyummaatu madda, arjummaatu madda. Arjaan of ta'uu keessaa madda, gootummaan of ta'uu keessaa madda, gootummaanis akkasuma.
Kana qofaa miti namni of ta'ee qabeenyaanis of ta'a. Maaliif yoo itti namni of ta'ee wal ta'a, wal taanaan garuu qabeenya argachuun rakkisaa miti. Ofii keetii of taateen namaaf taata waan ta'eef fakkeenyaaf ofiif taateen namaaf taata kan jedhu keessatti mee xiqqoo waan ifa jiru tokko isiniif haa kaasu. Osoo arraan tana nuti of taanee walloon balaa yookaan gitiraa nam-tolchee fi uumamaatiin akkanatti hin salphattu yookiin hin gidirfamtu. Walloon bara 1977 gitiraa beelaa hamaa san irraa haftee arraan tanaa warreen dhaloonni arraan tanaa garuu ammas akkas dararrakkoo akkas keessa kufuudhaaf deemamu. Waliin qabnu garuu uumaa godhuu fi hin dandeenye. Ofiif of hin taane waliifis hin taane utuu of taane har'a waliif taana ture. Utuu har'a of taane wal taane gujiin rakkootti hin gidirfamu. Utuu har'a wal taane turre wallaggaan rakkoodhaan hin gidirfamu. Kana qofaa miti gidiraa adda addaatiif wal hin darbinu yookaan wal irratti hin laallu. Utuu waliif taana ta'a waan ta'eef kanaafuu of ta'uu keessaa arjummaatu madda, gootummaatu madda, maddoota garaagaraatu as keessaa madda waan ta'eef rakkoo duratti wal darbinee wal hin dhiifnu ta'a. Of ta'uu keessaa wantoota gurguddoo akka soorummaa, arjummaa, beekumsis of ta'uu keessaa madda waan ta'eef namni of hin ta'in waan ofiitis waan beekuu hin qabu waan ta'eef namni of ta'e of beeka, beekumsa qaba, qabeenya qaba, waan dhabe hin qabu jechuu kooti. Eegaan of ta'uu keessaa maaltu madda? Of ta'uun maddoota gurguddoo maal fa'aa qaban hanga ammaan tana kaasuudhaaf yaalle kana jiran bal'ifnee torbaan garuu bal'ifnee hamma walitti deebinutti ammas torban nagaa haa ta'u jechaa an gama kootiin qophii koo kan arraan tana asuma irrattiin dhaabaa. Kabajamoo daawwattoota gadaa YouTube ammas irra deebi'uudhaan chaanaala kiyyaa subscribe, like, share godhaa. Hamma torbaanitti warra torbaanii nu haa godhu jechaan gama kootiin waan arraa of harkaa qabu fixeetiin jira. Hamma torbaanitti